akka carraa ta'ee anitti milkoofne narsitee galatan nabinge akkan jedheen ibsuun dhaba waanan jedhus numan qaba maqaan koo Umar Muhammad Abbaa Seenaan jedhama mudannoo koo hangana jedheen isiniif ibsuun hin danda'amu sababiinsaas waanan akka malee dararamee fi akkuma abbaan koo haadha koo jaallatee bultii gaarii waliin ijaarratee ijoollee qaqqaalii walirraa argatan anaanis olee bulee booddee jaalalli isaanii mudate bultoo ijaarrachuuf anaanis mudate garuu ani akka carraa ta'ee itti hin milkoofne intala bareedduu hortee sanyii baarentuu kan taate intala kana yoo hangam nan jaalladhan jedhe ibsuun natti ulfaata jaalalan ishiif qabu naman ittiin fakkeessu hin qabu jechuu kooti anis ta'ee isheen biyyaan baajirra akka tasaa ta'ees toora onlaayiniin ture kan nuti wal barree jaalalattis tollee wal affeerre nuyis walii gallee waadaas waliif seenne kan nuyi jiraannu kun biyya akka gadamsaa sanyiin namaa kan ittiin kabajamne biyya Saawud Arabiyaa keessa ture iddoo itti dhalli namaa keessumaayyuu ilmaan Itoophiyaa itti reebamanii dararamanii kabalamanii maatii isaanii haga humna isaanii gargaaran maarree hiriyyaan koo kun firas ta'e hiriyyaa biyya keessas ta'e biyya alaa keessaa nam tokkollee nama beektu nama hin qabne ture anis kanaaf akka abbaa faadhaatti obboleessaaf obboleettiitti bakka namni namaaf ta'uu qabu hundumaatti ta'een ishee maddii dhaabbadha ture garuu yeroo kana anaaf ishee gidduu waadaa malee bultii waliin hin ijaarranne osuma haala kanaan rakkoo keenya walitti machaa dhiphina keenyaaf wal jajjabeessaa waliin jiraachaa jirru guyyaa tokko bilbilaan walitti mufanne bilbila kiyya keessaa onlaayinii irraa daqiiqaa tokkoof illee ishee dhabeen beekuun ture ani kana nariifadhu guyyaa waadaa keenyaa yoom akka ga'u ture haa ta'u malee garuu bilbilaan narraa kaasuu didde itti deddeebisee bilbilaanis narraa kaasuu didde tarii rafteeti xinnaa jedheen sa'aatii isheen hirribaa kaatuttis yeroo ittiin bilbilu narraa kaasuu didde buleen biyya namaa jirti tarii mana ormaa keessatti maal taateeti kan jedhus yaaddoo natti naqe hinuman bilbila aduun baatii lixuun amaluma ishee waan ta'eef guyyaa dhalaa deemte maali mucaan kun hin duute moo kan jedhus yaaddoo natti naqe moo mootummaatu qabee kan jedhus natti dhagahama turtii yeroo muraasa booddee bilbila narraa kaafte anis gaddaaf gammachuun natti dhagahame nagaa qabaachuu ishee yogguun ofirratti barus keessi koo baay'eetti gammade sababan baay'ee jaalladhuuf maaliif bilbila kee narraa kaasuu diddee jedheen yeroon ishee gaafadhu kolfaa shakkii namatti naquun baay'ee natti kofalte bilbilas otuu waa tokko natti hin deebisiin gurra koorratti cufte anaaf ishee gidduu ta'een kun yeroo jalqabaat itti deddeebisee bilbilus narraa kaasuu didde anis siim kaardii gara biraa bilbila koo keessa kaa'een yogguun bilbiluu fi battalatti narraa kaaftee ana ta'uu bartee bilbila ishee cufatte miskiintittiin koo kan dur sagalee koo dhaga'uuf ganamaan kaatee bilbila koo irratti bilbiltu har'a garuu waan isheen argatte beekuu baadhus garaa jabaattee bilbila ishee gurra koo irratti cufatte otuu nan dubbisiinis torban tokko torban lama torban sadii ji'a tokko ta'e anis uffata gaddaa uffadheen bakka dalagaa deemuun jalqabe hiriyoonni koo maaltu si jalaa du'ee jedhanii yeroo na gaafatan lakkii homtuu na jalaan duune anumatu deebisee of jalaa du'eedheen isaanitti hima ture kolfa qabachuu dadhabanii baay'isanii natti qoosu waanan ta'e anuma qofaatu waan beeku kolfanis boohanis homaa waa tokko shir jedhee funyaan koorran darbu ture halkan tokko otuman ciisaa jiru qofaa kootti baay'ee ishee yaadeen ishee irratti yeroon bilbilu bilbila narraa kaaftee dubbii fokkisaa arraba hiyyummaa wal qabatee na dhiqxee lafa na keesse anis obseen hanga xumuraatti hin dhaggeeffadhe wanti hedduu baay'isee garaa koo na nyaate keessaa tokko osuun balleessaa tokko illee hin qabaatiin sababa hiyyummaa kootti qilinxoo jibbaa keessatti kan isheen na adabdedha turtii yeroo baatii lama booddees yeroon irratti bilbilu bilbila ishee dhiiran na jalaa kaase anis akkam fayyaa nagaa keetii jedheen akka nama hin beeknetti otuu maalummaa isaan gaafatiin maalummaa koos gadi fageesseen otuu ittiin himiin waliin hin haasa'e innis ishee waliin bultoo akka jaarrate natti hime anis waadaa akkan ishee biraa qabu otuu ittiin himiin nagaatti naaf dhaamedheen isallee nagaatti jedheen bilbila koo cufadhe kaasee haasa'uun anumaaf iyyuu sammuu kootti waan dhaga'amuuf gadi fageesseen xalayaa koo barreessuun barbaanne garuu baay'een ishee jaalladha jireenyi ishee amma jiraachaa jirtu akka jalaa hin jeeqamneefis maqaa ishees kaasuun barbaanne jireenya ishee guutuu gammachuudhaan jaalalaan akka jiraattu hawwii koo bara baraa ani isheef hin qabudha jaalallee koo kan bufa cittaa keessaa taatee na itti saniif Umar Muhammad Saawud Arabiyaarraa nagaatti.
Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi haatu jecha guyyaa har'aas akkuma beekamu xalayaa obboleessi keenyi Umar Muhammad Saudi Arabiyaa irraa nuuf ergee isiniif dubbiseen ka'a akka irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya Umar Muhammad Saudi Arabiyaa irraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomi jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 akkuma armaan olitti dhageessanii kaatan obboleessi keenyi Umar Muhammad obboleettii keenya kana waliin kan inni wal baree karaa toora intarneetiiti gadi fageessee iimoo teelegiraamii yookiin messengerii nuuf ta'uutii baatis nun jechuutii baatus haa ta'uutii turtii yeroo dheeraa erga waliin dabarsanii booddee waadaas erga waliif galanii booddee dhumarratti isheen haala inni hin beekneen fedhii isheetiin bilbila harkaa cufattee yookiin jalaa kaasuu diddee innis yeroo dheeraa shakkii adda addaatiin guutamee tarii intalli kun biyya ormaa keessatti maal taateedhee ofii na'us isheen garuu kallattii jaalala waadaa ishee jijjiirrattee nama biraa waliin hariiroo waan jalqabdee jirtuuf guyyaa tokko bilbila harkaa irraa kaastee kolfaan itti qasaatee inni garuu yeroos fayyaa mata ishee qofaatti itti gammaduun ishiin bilbila ishee harkaa cufatti ta'ii kanatti baay'ee gaddee uffata gaddaas uffatee haa ta'uutii jaalalli daftee abdii waan nama kutachiisneef turtii baatii 2 hanga 3 gidduutti yeroo yaaluu fi dhiirri gara biraan tokko jalaa kaasee akka ishee waliin burtoo ijaarratee fi ishee waliin jiraachaa jirutti hima. Innis maalummaa isaa gadi fageessee otoo ittiin himiin hayyee isiniif haa ta'u jireenyi keessan bultoo gaarii isiniif haa ta'u jedhee nagaa itti dhaamee ittiin gargar ba'u. Obboleessi keenyis jecha ajaa'ibaatiin balleessaa koo malee sababa hiyyummaatti qilinxoo jibbaa keessatti akkan dararamuuf na dhamaastee kan jedhu jecha siyaasaan jaalala isaa ibsatee jira. Obboleessa keenya ati laphee gaariif amanamaa qabaannaan ammayyuu waaqayyoo kan siif laatee eessayyuu si jalaa hin deemu kan jedhu dhaamsa siif hin qaba. Kanarrattis rabbi jajjabinaa fi hubannoo gaarii akkanumallee hiriyaa gara fuulduraatiin si bareechuu dandeessu rakkoo keessi hubattee si waliin jiraachuu dandeessu siif haa laatu kan jedhu rabbiin siif kadhanna. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabaa obboleessa keenyaa utubuu danda'u akka qooddanii fi asumaan kabajaan isin gaafadha. Mee asirratti akka gaaffiitti isiniif kaasuu kanan barbaadu jireenyi jaalalaa karaa toora intarneetii yookiin onlaayiniitiin hundaa'ee akkam itti fufiinsisaa yookiin jijjiiramee gara bultootti jiraachuunsaa dhugaan jiru hangamidha kan jedhu isinirraa beekuu nan barbaada. Toorawwan sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaawwan hawaasummaa jedhaman kun wal barteedhaaf baay'ee namatti tolu. Jireenya jaalalaa waliif jalqabsiisuutiin illee baay'ee namatti tolu. Garuu nam tokko qaamaan otuu waliin beekiin ijaan otuu waliin argiin gara jaalalaatti seenuun kun akkami isin biratti fudhatamni isaa hagami kan jedhu asumaan komentii jalatti toonuuf barreessitanii obboloonni keenya gara biraa jireenya akkanaa keessa jiraatan barachuu ni danda'u. Akka dhuunfaa kootti nama hin beekne tokko yookiin ijaan hin argine tokko bilbila ishee karaa sooshaal miidiyaa argadheen yookiin karaa feesbuukii isaa ta'u iimoos teelegiraamii isaa ta'u jireenya jaalalaaf itti haasa'uun baay'ee kan ulfaatu. Mee akka keessanitti immoo haala kamiin ilaaltu? Maaliif nama waan na taaneef nuti ijaan wal arguun dirqama ta'uu baatus garuu barbaachisaadha kan jedhu ulaagaalee gara jalqabaa irratti nan furadha. Mee isin immoo dhimma kanaa maaliin ilaaltu? Yoo haala kanaatiin immoo jireenya jaalalaa jalqabdanii jaalalli keessan milkaa'ee ammas waliin jirtu yoo ta'e kanas nu caqasuu keessan hin dhiisina. Ammas dabalataan immoo namoonni jireenya keessan karuma sooshaal miidiyaa kanaa ittiin wal bartanii ijaan wal argitanii maatii godhattanii waliin jiraachaa jirtanii yoo jiraatan komentii jalatti nuuf qooduu ni dandeessu. Akkanumallee namoota gara biraa toora sooshaal miidiyaatiin wal baranii gara jireenyaatti jaalala isaanii jijjiirrataniiran yoo jiraatan kan beektan yoo jiraates haala isaa otoo nuuf ibsitanii kan jedhu yaada isiniif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 hanga yoonaatti nu dhaggeeffachuu keessaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi odeeffannoowwan haaraa guyyaa guyyaatiin jiran isiniif kan dabarsu. Isinillee maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaawwan jireenyaa nama barsiisuu fi bashannansiisuu danda'u karaa teelegiraamii lakkoofsa bilbilaa jalqabarra jiruutiin nuuf ergitanii akka ittiin nu barsiistan kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Subscribe, laayikii fi sheer gochuun deeggarsi keessan akka durii akka numalleetti nuuf fufu. Dabalataan hanga yoonaatti nu dhaggeeffachaa kan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kan ture anis gammachiista shoomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Horaa bulaa. Garaanke qalbii na chilaala garaame lakkii boru chaala naarsitee galata na beekin baraaf furguggee gajjeraani anaan jibbuu kee kan godhaani naarsitee galata na beekin.
qalbiin achi ilaala daraamee lakkii boru caala naarsitee. Warri kun hey warri kun warran warra yaabee beetu